Gaaffii gaafachuuni cubbuu natti fakkaatu. Kanaaf anasarra wantoota gaaffii natti ta'an ani kiristaanumarraan gaaffii gaafadha. Hin beeku. Gaaffiin kiyya tokkoffaan taabonni maaliin? Taabonni maalirraa tolfame? Taabotaafuu maaliif sagadama? Inni kun akka gaaffii tokkotti. Gaaffii lammaffaa siilii yookaan fakkii kan Arseemaa, kan Gabreelii, kan Qulqulleettii Dubree Maariyaam jedhamee ni jira. Isaan kana eenyutu argeetoo kaase? Maqaa nama saniin fedha. Bara kamuu kaafame? Gaaffii sadaffaa Kiristoos waggaa 30tti cuubbamee jedhama. Dubartii yoo dhalatte guyyaa 80tti cuubbamti. Dhiirri immoo guyyaa 40tti. Akkuma viidiyoodhaan dhaggeeffattan subscribe to my channel warreen akkasii kun and also press this bell namoota gosa icon. lamatu mana kiristaanaa keessatti warra amananii fi warra hin amanne, warra isaanii galee fi warra isaanii hin galle. Kana gaafa jennu hunda dursa taabonni maalidha? Mucaan kun yoo akkam ta'e mana kiristaanaa keessa umurii waggaa 20 ol jiraatteetti. Waa'ee taabotaa baruudhaaf gaaffii gaafattee beektii laata jennee yoo ilaallu, gaafattees barachuus barbaaddee mana kana keessa hin jiraanne. Warreen akkasii kun kiristaanota warra waggaa guyyaa ximqataa, guyyaa dhimmi ta'e mana kiristaanaa jiru warra deemanidha. Warreen akkasii kun mana kiristaanaa keessa yommuu turanitti gaafa ximqataa warra sirbaaf dhufu. Warri akkasii guyyaa ayyaanota mana kiristaanaa alarratti taboota garaagaraa, sirboota garaagaraa, dhugaatii garaagaraa warra fayyadamuuf dhufudha. Kiristaana kan ta'e hunduu ayyaanni tokko gaafa kabajamu ayyaana maaramiiti yoo ta'e, ayyaana qulqullootaati yoo ta'e, guyyaan har'aa kun maalidha? Maaliif kabajama? Wangeela kamirra jira? Manni kiristaanaa maaliif qulqulloota kabajji? Maaliif raajota kabajji? Taabonni maaliif ba'ee gala? Taabonni maaliif kabajama? Kabajni taabotaa maalidha kan jedhu otoo gaafatanii barachuu danda'u iyyuu. Warreen akkasii kun kiristaanota warra waggaatti guyyaa ta'u guyyaa ximqataa bichaa mana kiristaanaa dhaqudha. Warreen akkasii kiristaanota gaafa du'an guyyaa warra du'a ga'ii bichaa guyyaa warra du'aa mana amantaa dhufan qofaadha. Warreen akkasii warra maatiin isaanii waaqa tolfama waaqessanii. Warreen akkasii warra karaa mana kiristaanaa hin beeknedha. Naxalaa uffachuun kiristaanummaa nama hin fakkeessu. Fannoo hidhachuun kiristaana nama hin fakkeessu. Bara kana immoo kiristaana yookiin immoo amantaa ortodoksii fakkaatanii argamu otoo hin ta'anii argamuudha kan namarraati eegamu. Deddeebi'ummaa Yuhudaan deddeebi'aa ture. Namoonni baay'een deddeebi'aa turani. Shakkitoonni hedduun deddeebi'aa turan mana Waaqayyoo keessa har'as kan ba'an. Taabonni manni kiristaanaa waaqadha jettee waaqessitees hin beektu, dubbattees hin beektu, gara fuulduraattis hin dubbattu. Taabonni bultoo sagalee Waaqayyooti. Taabonni jechi sagalee Waaqayyoo kan irra jiruu fi Waaqayyoon jalqaba guyyaa 40 fi halkan 40 soomuu fi sagaduu Museetiif Waaqayyoon kan kenneefidha. Taabonni Waaqayyoon isarra bulee dinqii garaagaraa hojjeteera. Oozaan taabota Waaqayyoo qabachuu waan naqeef waan isaaf hin malleetiif harki isaa irraa citee dheekkamsa Waaqayyootiin du'eera. Meelkool sababa abbaan warraashii taabota Waaqayyoo fuulduratti faarfateef galata Waaqa galchateetiif maseena taatee dhabdee jirti. Warri Filisxeemotaa waan isaanii hin barbaachise taabota Waaqayyoo taabota Tsiyooniitiin fudhatanii gara mana isaaniitti waan galaniidhaaf dheekkamsi Waaqayyoo isaanii rukuteera. Ijoolleen Eelii taabota Waaqayyootiif kabaja kennuu waan didaniidhaaf macaafa Saamu'eel boqonnaa 2 kaasaa dubbisaa lana garuu maal isinii godha caqasni. Ijoolleen Eelii kan isaan du'an dirree waraanaatti kan isaan booji'amanii du'an lubichi Eeliin teessoo isaarraa kufee kan inni du'e sababa taabota Waaqayyoo kabaja dhowweetiif. Kun immoo kabaja Waaqayyooti. Taabota kan kenne Waaqayyoodha. Museen immoo soomee halkan 40 fi guyyaa 40tti Waaqayyoo irraa fudhateera. Kana beekuun barbaachisaadha.
namni tokko irratee guyyaa 40 dubartii dhalattee guyyaa 80 jedha maalirraati kan dhufedha. Kuniifis dhaqasa hin barbaachisu. Eenyu barreesse eenyumtu haa barreessu kun seera mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa seeras qabdi waan ta'eedhaaf eenyumtu haa barreessu seera mana kiristaanaa waan ta'eef kana kanumaan bira dabarra. Suura qulqullootaa kan Arseemaa fa'aa kan Giyoorgisii fa'aa eenyutu kaase warra yeroo sana turetu kaase. Warra yeroo sana waliin deddeebi'aa turetu kaase. Fakkeenyaatiif suura nama tokko namni kaasuu danda'u nama isa dhiyeenyatti yeroo sana isa beekutu kaasuu danda'a. Kunis waan gaaffii kaasu miti jechaadha. Warreen akkasii kun warra akkamii gaaffii gaafata kiristaanota warra waggaatti mana kiristaanaa dhufan. Karaa mana balbala mana kiristaanaa maqaaf kiristaana ta'anii karaan balballi mana kiristaanaa eessa akka ta'e dubartoonni karaa kam akka seenan dhiironni karaa kam akka seenan warra hin beeknedha gaaffii akkasii kan kaase. Gabaabumatti warreen akkasirraatii of eeggachuu qabdu. Warri uffata bareechanii fannoo hidhatanii sooshaal miidiyaa irratti gaaffii qabna jedhan kun gaaffii isaanii yoomillee deebii hin argatu akkuma gaafatanitti hafu. Akkuma hawwanitti hafu malee yoomillee isaaniitiif hin milkaa'u. Gaafachuun dura barachuun barbaachisaadha. Namni tokko jalqaba hin barata. Erga barateen booda hin gaafata. Kan isaaf hin galle immoo qalbeeffata. Nama hin baranneef amma gaaffii inni gaafatu deebisneef nama kana sammuu duuchuu yookiin immoo ittuma wallaalummaa keessa galchuu waan ta'uudhaaf yaa obboleettii koo gaaffii ammati kaaste kanaatiif deebii takka illee siif hin qabnu. Maaliif yoo jette ati waan hin baranneef nama hin baranneef immoo deebii deebisuun hin barbaachisu. Warri sooshaal miidiyaa irra baatanii gaaffii qabna jettan yoomillee deebiin isin deebi'u takka illee hin jiru. Maaliif yoo jettan isin waan hin baranneef nama hin baranneef akkamitti deebii deebisna? Otoo barattee yaada kee gaaffii keef deebisuu dandeenya. Hin baranne waan ta'eedhaaf nama hin baranneef akkamitti nuti deebii deebisuu dandeenya ree? Yoo deebi'uu barachuu barbaade taa'ii dura baradhuuti abboolii gaafadhuuti seeraatiin heeraatiin gadi fageenyaa kitaaba qulqulluu dubbisiiti achirratti waan siif hin galle si faana haasa'uu dandeenya malee namoonni waan gaaffii gaafataniif warri sooshaal miidiyaa irratti gaaffii gaafachuun dura beekuu barachuun barbaachisaadha. Warreen akkasii kanaaf deebisu tokko illee hin jiru. Barsiisaan barsiiseetu innis gaaffii gaafata barattoonnis gaaffii gaafatu. Warra hin baranne kiristaanaa waggaatti guyyaa tokko guyyaa ximqataa sirba laaluuf waa laaluu qofa deemu guyyaa ayyaanaa dhaqee shubbisee sirbee dhugee galuu kanaatiif deebisu takka illee hin jiru. Barachuu yoo barbaade luka abboolii jala teessee mana amantaa deddeebitee torbeetti qaddasiistee ji'atti qaddasiistee kadhattee soomtee yoo sagadde yoo nu barsiisuu baannellee hafuurri qulqulluu siif ibsa. Ati yoo fedhuuf barachuudhaaf feete hafuurri qulqulluu siif ibsuu danda'a. Amma ati barachuu hin feenetti amma ati maqaa qofaan deddeebitetti wanti si barsiisu takka illee waan hin jirreef beekuun barbaachisaadha. Warri gaaffii kaastan ani isinirraayyuu gaaffii hin qaba. Isinoo hin baranne, isinoo hin dhageenye, isinoo ittiin hin jiraanne deebii maalii isinii deebisnaan yaada koodhaa nagaan turaa. Warreen akkasii kanaatiif deebii akkasii kana bira na qaqqabsiisa. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Galatoomaa.